السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردوسو تجبياتو بكون تمساس كلتي يرو هندما يو جبياتو بالراسين بدرب جتشلا جبيانتو يوتيوب كيسان يرو هنداتي أكما بيكمو مشالي إثيوبيا كيسات أرجماني حالة اتفاقية دم إسافي جتي إسا هندولين إنفورميشن إساقوتو فنانو دان كان اسم برانجين نكتة سنسنيادة تونسنيادنا كنا في أردس أكما براتامي مشاتو كوكب ديجر كيسان التريات ديجرا ورجال الكباتي وجرا يوتيوب channel كينا رفتا يوتيوب channel كينا سبسكرايب قرآن وفقد ساكا سن وفقد فتنا موتو جو أبدي سن الرقمنا لايك شيرين الرهين كوساتناتي يوتيوب channel كينا وفقد سا وان كمون يوسف وجنجرا سن وجنجرا دا غبياتو بكما بيكم turtii isaa yeroo gabaabaa keessatti viidiyoolee hedduu hojjechuudhaan gara keessanitti kan dhiyeessee jechaadha. Meeshaalee Itoophiyaa keessatti argaman kamuyyuu kan isin ni barbaadan jennee fi kan isin gaafattaniiti. Deebisaa barbaadan hundaayyuu isin biraan akka gaaturree ni beekama jechaadha. Amma sammuutuyyuu odoo of duuban deebine gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan wanta isin gaafattan kamuyyuu isiniif deebisuu fi gaafii wanta isinitti ta'e kamuyyuu deebisaa isin biraan ga'uudhaaf kutannoodha jechaadha. Kanaaf ammas wajjin jiraadhaati warri yeroo jalqabaatee gara YouTube channel keenya dhuftan ammas itti deebi'eeti YouTube channel keenya subscribe godhaan nuuf guddisaati. Sadarkaa gariirraa nuuf gaasiniin jedha like share nurraa hin qusatina. Guyyaa har'aasii akkuma dura baratamee meeshaa Itoophiyaa keessatti argamu tokko kan isin barbaadan jedhee yaadee fi kan namoonni baay'een gaafii nu gaafatan jechaadha. Gaafii hedduu keessanii kan ta'e har'a deebisaa qabadhee gara keessanitti dhiyaadhee jira jechaadha. Meeshaan guyyaa har'aa isiniif dhiyaadhe isiniif dhiyeesse baajaajonni Itoophiyaa keessatti gatiin isaanii maal fakkaata akkaataan itti fayyadama isaanii hoo maali kan jedhu information isaa guutuu wajjin isin biraan gaa jechaadha. Kanaaf hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Baajaajiin Itoophiyaa keessatti gatiin inni ittiin argamu baajaajiin amma footoo irratti argaa jirtan kun baajaajii Arrii baajaajii jedhama jechaadha. Baajaajiin kun bitachuu yoo barbaadan qarshii 100 fi 90 haaluma salphaan mana gurgurtaa baajaajii kamuyyuu dhattanii bitachuu dandeettan jechaadha. Kanaaf baajaajii kana gatii kanaan haaluma salphaan qarshii kana yoo kafaltani meeshaa isaa guutuu wajjin isiniif kennama jechaadha. Baajaajiin yeroo dura bahu kunoo baajajii fuula moobaayilaa irratti argaa jirtan kana haala kanaan kan jiru kana sharaa isaa gubbaa irraa isinii uffifama. Meeshaalee isaaf barbaachisu hunda waliin isiniif kennama. Gatii isaa gatii qarshii 100 fi 90 haaluma salphaan bitachuu dandeettan jechaadha. Dabalataan ammoo baajaajiin biraa baajaajii TVS baajaajii jedhamu. Baajaajii kana bitachuu warri barbaadan ammoo baajaajii cimaadha jechaadha. Jabinni isaas baay'ee tokko bareeda. Baajaajota jiran irraa baajaajii baay'ee tokko fooyyeedhaa fi baajaajii baay'ee tokko namoota hunda biratti baay'ee filatamaa ta'e jechaadha. Isa bitachuu yoo barbaadanii qarshii 200 haaluma salphaan bitachuu dandeettanii mana gurgurtaa baajaajii kamittuyyuu yoo dhaqxan argachuu dandeettanii. Gatiin isaa gatii qarshii 200 argachuu dandeettan. Isinis dura bifa kana yoo jiru sharaan isaa isiniif uffifamee meeshaalee isa barbaachisu guutuu wajjin kan isiniif kennamu jechaadha. Qarshii 200 haaluma salphaan maateriyaalii hunda isaa wanta isa barbaachisu hunda waliin haaluma salphaan argachuu dandeettanii gatii kanaan bitachuu dandeettan jechaadha. Dabalataan ammoo tuyyuu baajaajii yeroo dhiyoo baay'ee kan ta'e baajaajii baay'ee tokko bareeda beenzila xiqqoodhaan kiiloomeetira hedduu deemuu kan danda'u. Baajaajii amma suuraa irratti argaa jirtan kan jechaadha. Gommaa 4 qaba. Baajaajiin kun liitirii tokkoon kiiloomeetira 35 deemuu kan danda'u jechaadha. Baajaajii baay'ee tokko bareeda. Yeroo dhiyootti kan bahee yeroo dhiyoodhaa kan gabaa irra oole jechaadha. Duuba isaa irraan teessoo nama 4 teessisu kan qabuu fi afoo isaa irratti teessoo nama tokko qaba. Walumaa galatti teessoo nama 5 qabachuu kan danda'u. Haaluma salphaan bitattaniitiin akka konkolaataa manaattis itti fayyadamuudhaaf baay'ee tokko bareeda. Dabalataan ammoo ittiin dalaguudhaafis haala dalagaatiif dhimma dalagaatiif namni bitachuu barbaadanis baay'ee tokko isin fayyada. Meeshaa baay'ee tokko bareeda ciminas qaba. Kiiloomeetira hedduu deemuu danda'a. Liitirii tokkoon ammoo kiiloomeetira 35 deemuu kan danda'u jechaadha. Isa bitachuu yoo barbaadan qarshii 200 fi 70 haaluma salphaan mana gurgurtaa baajaajota kamuyyuu deemtanii magaalaa kamuu irratti bitachuu dandeettan jechaadha. Haalli isaa kana fakkaata. Dabalataan ammoo baajaajii kana ta'ee baajaajii gommaa 4 qabu ta'ee baajaajiin amma footoo irratti argaa jirtan kun baajaajii fe'umsaati. Duuba isaa irratti iddoo fe'umsaa qaba. Afoo isaa irratti iddoo shifeerri taa'uu fi iddoo namni biraa taa'u tokko qaba. Jalqaba isaa irratti akka amma kunoo hojjetamee baay'ee kanatti kuntaala 5 baachuu danda'a jechaadha. Humna kuntaala 5 baatu kan danda'u jechaadha. Akkanatti gurgurama haaluma kanaan bittaniiti. Irratti hojjisiisuu dandeettan jechaadha. Kunoo bifa kanaan irratti hojjisiisuu dandeettanii qarshii 100 fi 75 haaluma salphaan bitachuu dandeettanii. Baajaajii baay'ee tokko bareeda dhimma hojiitiif baay'ee tokko gaariidha jechaadha. Isa bifa bulee jilaan jiru kana wajjin gurguramaa yeroo dura gurguramu gara olaanu kana ammoo sibiila gubbaatti mul'atu kana
ofii keessanii irratti hojjisiisuuf ni dandeettan jechaadha. Sabni inni hojjetamuuf ammoo iyyuu dabalataan humna qarbaadhachuu danda'u irratti dabalataan meeshaa biraa akka nuuf baay'atuuf kan nu gargaaru jechaadha. Gubbaa daballee hojjechuun kun kan nu fayyaduufi. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo guyyaa har'aa isin biraan geenyu kanuma hanga ammaa wajjin ilaalaa turre kana jechaadha. Kanaafi wantoota gaafii isinitti kamuyyuu gaafadhaa, meeshaalee bitachuu barbaadan kamuyyuu gaafadhaa. Gaafii keessan irratti hundaa'uudhaan nuti deebii isaa isiniif laalla. Isiniif kan laannu jechaadha. Warroonni biyya alaa jirtanii meeshaalee biyya alaa irraa fiduuf isin rakkisu hedduu isaa, fakkeenyaaf meeshaalee elektirooniksii qaran isaa baay'ee ol tokko ka'aadha waan ta'eef gatiin ittiin bittanii fi gatiin qaraxa biyya keessatti isin gaafatu wal qixa jechaadha. Kanaaf biyya keessa bitachuu barbaaddanii haala isaa fi gatii isaa beekuun kan isin rakkise gama keenya koottaatii gara YouTube channel keenyaa koottaa viidiyoolee keenya daawwadhaa, subscribe godhaa. Yeroo nuti odeeffannoo isin wanti isin gaafattan odeeffannoo isaa hunda waliin gadi isin dhiifnu akka isin bira gahuudhaaf subscribe godhaati irraa fayyadama. Kanaaf waan isin gaafattan kamuyyuu deebii isaa isiniif laannaa, waan deebii isiniif ta'a jenne kamuyyuu haala danda'ameen. Kanaaf isin wanti isin irraa eegamu subscribe godhaati. Viidiyoon keenya akka isin bira gahu taasisaati irraa fayyadama. YouTube channel keenya nuuf guddisaa. Gaafii keessan hundaayyuu isin deebina. Gaafii yoo qabaattani fi yaadas yoo qabaattan garaa koomentiitiin nu gaafachuu fi yaadas kennuu dandeettani. Dabalataan ammoo iyyuu karaa bilbila isinii kenname garaa keessaatiinis nu dubbisuu dandeettani, waan barbaaddan kamuyyuu nu gaafachuu dandeettani. Nuti ammoo iyyuu information isaa guutuu hunda wajjin isin biraan geenna. YouTube channel keenya nu guddisaa sadarkaa gaarii irra nuuf geessisa. Kanaafi odeeffannoon guyyaa har'aa qabnu kanuma hanga ammaa isin biraan gahaa ture waan ta'eef hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin bira haa qaqqabu. Kanaaf subscribe godhaa YouTube channel keenya nuuf guddisaa, akkasiin nuuf guddistan ammoo iyyuu abdii isin irraa qabna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.